Ayyee yooyyaa babaaruu fafayyaa nageenyi sanbadaadha saana maannaga qabdu fula jirtaniitti warri televezyiinii mo'aa irratti nageeshoo daawwachuu jirtanii nageenyaa bu'aa qasanii haa ta'uuti. Ani obboleessa keessan waariyoo waaqootti qophiitan torbaan tumarra tokko qopheessanii dhiyeessa. Har'aa Itoophiyaa albaanee laf keenyaa jirra. Waan keenya jirruuf asitti ammoo keessummoota hedduu nama yaada gurguddaa nuu kennuu danda'u warra abbootii teennaa hawjii waaqa gan dheeraa hojjechaa turanii asitti argadhe. Dubbii kitaaba qulqulluu hagar loqod booranaatiin qoram durii habarreeffame kitaaba waaqa afaan booranaatiin xaafan ka jedhu warra durii kitaaba sun qoricha keessatti hojii sun keessa harka guddaa qabu nam guddaa armaatti argadhee naani keessummaa nageeshoo tochosanii dhiyeesse qophiitiin jalqabaa dhumaa kan waliin turtan abdii qaba. Armumaan gar keessummaa xiyyeessan dabarsa abbaan kiyyaa uf beesise achiin duuba gaafiif deebii taantu dabarraa gumi waaqa naga fuudhii numa danteelle uf beesise. Nageenyi sanbadaadha fafayyaa maqaan kiyya Pasta Jeremiyaa Ommaar wanti nu amma armooltu dhufneefi waan akka durii dubbii waaqaa laftanatti nu dhaqqabde. Kaisiin nu dhaqqabde karaa kamiin dhuftee durii isii isantiin durii miishinaariin lafa Firenjiitii baatee lafa nam gurraacha dhufte laf keenyaa keessaa gar marsabeetii dhufte ganni 1945 Eric Webster jedhanii kun dhufe armad dubbii waaqa barsiise kitaaba injilii Lukaa le afaan booranaa jijjiire. Bari sun baragametti. Bari sun 1945. Ayye. Eegii suni ganna 1954 British Bible Society jedhani warri hulleeni kitaaba lama afaan booranaa jijjiire. Injilii Yohaanaatii fi duuba waan ergattuun tolchite afaan booranaa jijjiiran. Kitaabii biyyitii qabdu hojjetaniinu kanum calla. Eegii suni nam missionarii tokko dhibii gad ergan. Ayye. Namni kun nam afaan hedduu baratee afaan hedduu dubbatu. Maqaan isaa Reverend Stephen Houghton jedhama. Isaaf niitiin isaa dhufanii niitillee maqaan Eve Houghton jedhama. Afaan booranaa baratanii marsabeekee ta'anii guddisanii baratanii Bibiliyaa gargalchuu jalqabatan. Ayye. Bibiliyaa gargalchan kaanii ka warri qarjalaan qabate Injilii Marikoon jalqabata. Marikoon jalqabatanii kan afaan booranaatti deebisan. Gaafas Bible Society East Africa jedhani war kanatti hojii tan qarqaara. Eegii suni kun amma ganna 1965 gaafii inni amma afaan jijjiiruu jalqabate. Yoo kana afaan ya baratamu afaan boorana kana. Inni ofii Firenjii nama. Inni ofii Firenjii. Akkasiin duuba nam dhibii ufidda nam garana haga nam 20 amma kitaaba waldhaqiisaaraa jijjiiruu jalqaban. Jijjiiranii kun hobbaasanii ganna 1978 gabbaasan. Sun yaayyuu gabbay gaafas. Kitaabii waldhaqiisaaraa kan argan gaafas sun. Waldhaqiisaaraa jechuun warri afaan kun xiqqoo san dhibayyoo jiraate haxwaaraa akkamma gab Itoophiyaa sun jedhanitti haxwaaraa jedhan kan jechuun waldhaqiisaaraa jedhan akka gar booranaatti akkasitti hubadha. Eegii ganna itti aanu ka 1979 kitaaba kahudullachaa amma jijjiiriitii jalqabatan. Kahu waldhaqiisaaraa sullee asuma marsabeetuma fulaan itti hiikan. Fulaan itti hiikan. Armatti eeginu gargalchine mooyyal geessanii jaarroleen achi kee deemtee laalte
gara hiddii gara yaabaloo geessanii jaarroleen achiilleen keet deemte laaltee jecha male akka jechuu mala waan qajeelchanii gaddeebi'anii duubbaasan. Duuba Stephen Houghton kuni nam tokko waliin hojjeta. Diidi yaatanii jedhan. Diidi yaataniitiif Stephen Houghton kana jaarrolee kanaatti waliin hojjeta. Akkas wal hojjetanii eegii Bibiliyaan tiyaarii taate. Stephen Houghton kun fayyaa dhabe operation tolchanii operation kan irra lubbuudha. Asumatti biyyum Keenyaa keessatti. Biyyum Keenyaa keessatti Nairobi hospitaal Nairobi. Taarikii 17 ji'a 4 gan 1983 innima lubbuudha. Eegii suni waan hafee ado kitaabii print hin ta'inu dullacha hin bahin lubbuudha. Kitaabii print hin ta'inu lubbuudha. Eegii lubbuudha kanam diidi yaataniitiif jaarroleen translationii kaanii waan hafee qulqulleessite hobbaafte. Diidi yaatanii kun jira sirna fudhannee dhiifama. Diidi yaatanii kun hin jira. Laftam jira. Haqi yoo miti isin garre ammoo eegii hojii keessa gale inni bubbisaa gale. Hin barbaanna isallee gaaf tokko jawaa keedhe maan jennaan dhalooti keen kun istoorii kan beekuu malee seena kan beekuu malee nami waan kalee hin beekne waan irraatiif kaboriillee beekuu waan dandeenyeef. Akkas. Duuba G3 ganna 1995 Bibiliyaan cufti waldhaqiis haaressaa fi waldhaqiis dullachaa gaafas gabbaasanii gumiin gar cufa dhufte arma marsabeetitti Bibiliyaa sun gaafas gabbaasanii duubamma guddoo nam qaqqaarti. Namii afaan ufiitiin dubbii waaqaa dhagaa. Namii afaanii ufii ka dhaga'u kana dubbiin onneessitutti. Dubbiin sii galti. Hubacha dansa argatan. Akkanaan kitaabii kun labseene guddoo qaqqaarsa argatan. Waan akkana seena jajjaba. Waaqis eebbisennaa Baaba Jeremiyaa. Guddoo gammadamaan jennaan dhalootii warra akkana hakkeessanii kana lubbuun hariyyaan qabduu malee ammisan dhaloota aares haan dhibii namni dura yaa haan teege dhufa dhalooti duuba dhufa ammoo dhalootis duri jirurra yoo oduun fuudhini waan deemuu jira kan akka malee hubachuu dhabuu danda'a. Tanaafi durii tan akkan uubirraartaniitiin dhaloota biraan ergatan geette wanni kun rikoord taate deetti borna bidduu warra baratallee hin dhugeeffadha. Bara 1995 waldhaqii saaraaf waldhaqii dullachillee bayeecha. Gaafas baye. Gaafas ati isa islee botam jirutti bakamte hojii sun. Hangaafa waldhaqii saaraa jalqabatanii kitaaba na durattu waan kitaaba 10 jijjiiran. Malee haa waldhaqii dullachi muluu keessum jirti. Keessum jira. Ati akkana argaa dhageetti warra gaafa sochoon jiru akka isin luqamoo luqaa jedhee isin waan ilteennaan garre harkeennaan qabanne hagurkeennaan dhage ombir jirraa somnaa nama 20 ofii dareete jaarsi kunini innam akka waliigalatu jedhoomnu haku dullachaaf aaresallee hiikanii obbaasuufi ganna kan fudhate kaana gamannee kan jalqaba haa waldhaqiisa aaraa gaafinni jalqabate firiijicha armame. Gaafinni jalqabate. Gaafii kitaaba waldhaqii saaraa gabbaasan gan 1978. Waldhaqii saaraa. Gaafasiyyuu agaa ganni 5 fudhatti sun. Kaa waldhaqiisa dullacha kana kulleen ganni 5 yookaan ganni 6 fudhatti. Kasih ganni sun dheera anam dhalooti kiyya laannoo boorana garitti lolaasu waan ta'eef abbaa kiyya beette baattin beeku waaqa walaa ijaarsedhan warri itti lolaa innillee warqara booran keessa wangel fudhate keessa nam tokko abbaa kiyya deeree fa waliin hojja waaqa jecha turan jalsunti
nulleen duba guf garre anamma gaafa inni baay'ee sun hin dhalanne 95 sun dhala jechuun 84 dhaladhe yookaan agartee kakuu aareessaan na duraa baay'ee malee dullacha dhaqqabadhe gaafa nu ijoollee baay'ee jecha aguf garre duuba kitaabu kana agarree kanum sooracha guddanne waan achas gaafadhu wanni barsuun chaalenjiin gaafa san keessa dabarta wanni akka kitaabii kun akka kanaan gabbaa'ee har'a hojii obbayee akkana hidhamee piriint ta'ee taa'u waan hojii qomaatu qabe fakkaatu ammoo beektaa namni duuba dadhabe rakkoo hedduu keessa dabrani barsuunti wanni isan chaalenji hamma yoo bar kanaa wal bir qabdee laaltu gaafas hasoofa hin ta'in hasan keessa dabartan faan jirti maanti jira. Hin jirti. Ammoo aduu achiin hin bayini. Ganni 1969 Sololoo deemu dubbii waaqa barsiisa. Ol qabadhee abbee waliin min keessan. Gurbi sogaa. Gurbaan hedduu taa'e. Achi keessa. Kanaaf abbeen guddoo beeku. Jaartillee guddoo beeku gaafas 1969. Oh my God. An gaafas dhaloota iyyuu fuula hin qabu. Waan kiyya namni waliin gaafan. Nadhiise warra dur jira hedduullee. Duuba afaan kan jijjiiritiin challengeesin hedduu jira. Challengein jiru tokko namni theoloojii soomee dubbii waaqa kan soomee jedhe hedduun hin jiru. Gaafas. Nu keessa namni dubbii waaqaa soomee beekumsuun irraa qabu. Stephen Hawking callaa. Faranjichuun callaa. Nu afaan Ingilishii beekna. Afaan Ingilishii kan irratti irra gargalchine afaan Booranaa deemna. Ka deebinnu jechi garii afaan Booranaatiin hin jiru. Hin jiruufa dhugaa. Jechi hedduu hin jiru. Waan garii ka afaan Booranaa hin ta'in afaan Kiswahilii fa'arraa. Irra liqeeffatan. Gaafa fa'aa arganne sanii galchiinfattan. Liqeessa fa'aa. Dhugaa. Akka liqeessan. Ammallee afaan gar keenna kunii ka amma mogga Itoophiyaa kun xiqqoo gargar gora. Dhugaa san ta'eeti. Yoo nu arma jijjiirree achi yaanu jaarollee waan garii yoo laalu afaan kaayyoo soomaniif akka hin koblan. Akkasiiniti jechi qajeelan akkam. Achi maal? Warri kaan addaara. Nu qajeelchan. Yoo nu qajeelchanii achi nu qajeelchanii arma deebi'e ka arma kaallee kunii nuun galuu. Gartaa. Chaalenji. Rakkoo jajjabdu. Jechaayyuu. Kanatti xiqqoo. Kulleen chaalenji nutti ta'e. Ammallee Bibiliyaa sadii irraa afaan Booranaa jijjiiran. Bibiliyaan kitaaba qulqulluu jecha akkasii qabadha. Bibiliyaan kitaaba qulqulluu hagar sadii afaan sadii irraa. Afaan tokko deebifta. Afaan Booranaa deebifta. Translation jijjiiram tafauti. New International Version. King James Version. Kan gosa sadii fuunee walitti ilaala. Jechi kun jedhu akkam afaan Booranaa deebi'u. Chaalenji nutti ta'e yoo gadi. Kun jedhu xiqqoo kun kan irra godhu. Kuneef kun walitti qajeela. Tamu fudhannaa. Chaalenji akkasii jira. Taan dhibiini. Chaalenjiin jirtu beeseeti. Hojiin tunii beesee guddoo fedhi. Arma ba'anii yoo kun mooyyal deeman horii fedhi. Yoo Itoophiyaa deemtu horii fedhi. Chaalenji. Ammoo shaamaan Bibiliyaa gaafas guddoo qarqaara. Waan hojii tanaa guddinni maal hin qarqaara. Shaamaan Bibiliyaa jechuun dhaabbatii waan kitaabii kan gubbaatti hojjete jechuudha. Amma afaan keessanuu afaan Booranaa karaa keenya afaan Booran Itoophiyaa xiqqoo jira. Nu warri sunii waan jennu shaama Bibiliyaa ka keenyaa jennaan. Warra Keenyaa Bible Society jedhan sunam. Bible irraa qora qabu. Kitaaba qulqulluu irraa qora qabu. Kan. Amma achi keessatti maqaa kitaaba qulqulluu kitaabii English illeen Bible jedhamu dha. Amaarik illeen Mazaaf Quddus yookaan kitaaba qulqulluu jedhamu.
afaan amma afaan Booranaa jedhanii Oromoon bal'oo amma barii durii beektaa waan akkana qullaf hin jirtu. Amma afaan namni hedduun Oromoon Wallaggaa ta Gujii ta Shawaa ta Wallaggaa ta Jimmaa ta Booranaa Baalee Karrayyuu namni xiqqoo jechi gargar waan goggoruu fi loqotee dhaayedha. Loqotee amma beektaa Islaam gara Booranaatti namarrabii loqotee jedhan namarrabii ulfaatu. Amma immoo loqotee dhaayedha. Amma akkuma namaa galuun jenna loqotee gam Booranaatiin hojii barreessanii ka Booranaa kunin kitaaba Waaqaa jedha. Afaan Booranaatiin xaafame. Duuba maqaa kana akkamiin moggaaftan kitaaba qulqulluu Holy Bible Ingiliishiin illee jedhanii duuba kaase kitaaba Waaqaa waan kan akkamti ilaaltan gaafasisa. Maqaa kana guddoo itti fulaa hedduu deemanii itti wal gaafatan. Guddoo mariin deemu. Guddoo mariin marsabeetii tolchanii mooyyalee tolchanii yaaballoo geessanii kuunoo hiddii geessanii maqaa kana itti taa'anii guddoo wal gaafatan. Barsunu. Barsu. Kan itti wal gaafatanii kan itti walii galanii kana. Kanaa walii galtan. Kana walii galte. Nu waan jennu kitaaba wal dhaqiis haaressaa. Kitaaba wal dhaqiis dullachaa. Kitaaba Waaqaa ka afaan Booranaatiin xaafa. Afaan Booranaatiin qora. Akkasii kana itti guddoo wal gaafatan. Ammoo amma warri amma afaan irra deebi'ee midhaasu jiru kuni maqaa dhibiin gad ba'uutti hin beeknu. Ammoo gaafas kan itti walii galan kan. Akkas amma illee hojjetan isaa deemuu jira. Egaa beektaa gaafasi barsuun Booranuma armaati Booranachi wal mari'ate. Amma Oromoon bal'oo laftee amma nama afaan Oromoo guyyaa dhaqanii namni cuftii afaan walii barate. Qar diqoo jechi gar tokkoo jiru haani haan hin beeku diqoo rakkoo jira. Amma laakkun wal keeyyaa'uu jiruuni gamta akka dhufuu jiru. Ammoo barsuunti bara afaan kanaan afaan Oromoo wanni dhaan kun tokkollee garan kitaabii afaan Oromoo dhibiin kasaniin ba'u jira barsu. Barsuunti hojii akkas hojjechuun har'a miidiyaa kan duraatti isanillee warra gaafas hojjetan irraa dadhabe. Akka dhaloota sanirraa hojii Waaqaa fuudhee yaa'uun jiruutti galatooma saniin jenna. Warri lubbuun hin jirrellee Waaqa bir jira. Warri lubbuun jirtanii galata qabdanii hojii jajjabduu hojjettanii hojii suni Waaqa isanii eebbisennaa ani nama duram tokkollee bakka nan buufatinni dhaloota keenya bakka bu'ee isanii eebbisuu fedha. Atilleen dhaloota miilota ta'eetii bakka buuteetiin galata qabdan Waaqa isanii eebbisin hojii dansaatti hojjetan. Maan jennaa yaayyabi sun gaafas jiraachuu baate har'a wanni hojjetanii jirtu. Gaaf tokko kitaaba kana feesbuukii gubbaa akkan kabasa kaayennaan gaafiin nakkaati. Gaafiin nakkaati maani kitaabii fuula afaan Booranaa sulle biiti gaafas Oromoon guddoo afaan Boorana mammataa Boorana afaan kophaa qaba jedhanii xiqqoo na chaalenjan. Mee konteksti gaafas kee jirtanii akka gaafas kee dhuftanitti wanni gaafasi wanni akka Oromoo maanidhaan kun gaafasi akkamii wanni jira wanni sanii afaan Boorana jechuu fi Boorani Oromoo isaan dhibiidha afaan kophaa qabaa jechuu akkasiin hin ta'in anak danda'a namaa galchi. Fulaam loqoteedhaan kan loqote jechitti dhabnee naan kan jettanii malee nu biraan loqote jechuun akka dhibiillee jedhee naga danda'a sukku. Mee atamma akka nam guddaa akka kitaaba sun qoreetti afaan Booranaatiin xaafan yoo jettu akka Oromoo isaanirraa afaan dhibii Boorana kophaa qabu osoo hin taane akkasiin akka aksentii gultaate wanna dandeetteetiin biyya irraa haasoftu jira. Gaafas jijjiiritiin dubbii Waaqaa afaan Booranaa kana jijjiiranii. Booran yoo nu jenne Booran Keenyaatii fi Booran Itoophiyaa. Gaafasi warra loqodidiqoo gargargoore ka Gujii ka Arsii Wallaggaa kana nu warra kana herrega keessa hin kenne gaafas. Akka kennatti loqodo ka warraa sulle achumatti tolfatan. Sun achitti tolfatan. Ammoo warra mogga jala ka Itoophiyaa kanaa. Warra keenyaa kana. Mee kana akka dubbiin tun galtuuf akka warri kun danda'ee dhugeeffatu afaan kanatti
Ahiinu waan jedha. Ahiinu jedhan gaafas. So nu warrum keenya kanaaf warrum Itoophiyaa kan callaa hirrinna malee gaafas bal'imne akkasii hin fudhan. Dhiyoollee keessummaa televizyiinii mo'aa yaayuu tochee gara Itoophiyaatti Oromoo Bible Society nu dhaabate san qabdu. Amsun qabna. Amma ya dhaabate gara keenyaallee amma keessummaan teenta program tanaa taante torbaan dhufu dhiyaatu iyyuu warra hojii sun akka qabu. Bifa haaraan akka tasaatti deemuu jira itti bal'isaniiti. Dhaloota hayyimisa amma warri isaan dhalatan kun nullee tataa'utti hin jirru namni duukka'ee waaqii kaase itti dhumna sun keessummaa yoo ta'e hundaatti naasaa. Gam Itoophiyaa sullee haasofsiisee onana yaa haasofsiisee keessummaa tolfadhee dhiyeesse. Akka amma yaadi lama ka'uu jira. Yaada Oromoon gar tokko dhuftee Baayiboo tokko kitaaba qulqulluu kan tokko hatti walii galtu uumamu warra jira. Warra hulleen dansaa ammoo namuu akka naannoo isaatti isaa galu ka ofii qabaatu jira. Yaada kan keessa san akka nam guddaatti hamado ta'e jettaniitiin yaada itti kennitan. Fulaan nam dibdu. Fulaan loqodatan. Amma nu keenya keessa afaan Booranaa kana guddoo waan Swahilii hedduu keesseesi. Hatta Ingilishillee keesseesi. Yoo armatti nu dubbannu warri Boorani Itoophiyaa afaan keenyaan dhagahu. Yoo warri achi dubbatu nu waa warri jira hagariyyumaa hin dhagee. Sulle yaa hadhibi heemmake. Yaa heemmake. Ammoo gaafa nu jijjiirru suni kitaabii ka dubbii waaqaa kan gara Oromoo ka Itoophiyaa hin jiru. Sila sullee keessa laalle isi warri kun maa akkam jedhaa gaafas sila hin laallan gaafas hin jiru. Ammoo hammi yaa gabbay. Kitaabii tokko hin jira amma ka Haarsillee yaa baya haguujiilleen Gondooroo haaraa no Gondooroo haaraa si'a qabaye mul'achuu baye. Kitaaba wayyichi baye Gondooroo haaraa Gondooroo moofa jedhanu waan akkasiiti. Akkasii amma kitaaba wayyichi haguujiiti Haarsillee yaa baye. Amma warri amma haarisiitii kan kee jiru kaam jijjiiru waan beekta danda'ee laalaa qaba. Isi warri kun jecha kana kan akkan jenna akkam jedhaa achillee karaa jijjiiraniini walti laallate danda'ee akka dansaa qajeelfate akka dansaa qulqulleessanii midhaasa. Kan keessa tokko baasuu namni hin dhibu. Am keessa baasitiin guddoo namni hin dhibu. Ammoo gaafas ooman jiranii beekta. Akkas. Lafuma duwwaa ooman jirre duwwaa. Irra qabanii maa jedhanii akkasii amma teknooloojii nama guddoo nama gargaarti. Yoo atiin kitaaba namni barateellee kan kitaaba qulqulluu baratan gaafatanii sunniin warri teoloojiyaan illee nama hedduu. Teknooloojiin jecha atiin kitaaba haaraa keessa jette akka atiin beektaa kitaaba dullacha keessatti irraan gorre si qarqaara. Furatan akkan jette armammaa akkan jette garta gaaf kenna sun duri wanti akkas nam qarqaara hin jirtu. Sumaatti sukkuu mag dandeetti. Gaafas kompiitarlee lafa hin jiru harkaan onni qoran tapireeta. Ila kitaaba gaafin ani rukutu gaafachuu fadhu jedhe tokko suni isan gaafas kompiitaan qortammoo kompiitaan hin jiru gaafas. Maaliin qotta? Tapireeta. Koyoo makkoosa tolchiteellee fuuttitiin balleessitee dhibii qoriitiin dhibu. Akkamiin akka midhaagee bare alaatti ergitan? Alaatti ergan kan lafa alaatti ergan. Warqaan tirdeebee kompiitaan dha. Warqaan tirdeebee midhaas gaafas. Kompiitaan dhaan achi piriinta. Achi piriintanii achi dhufanii. Hojii jajjabdu. Kitaaba kan kompiitaan hin jira akkasii qoruuni. Jajjabdu. Sibii sun dhaanuun harki sun fayyaa harki bagan geettan gumitanaa baas. Waaqii sanaa eebbisuuti eebbifama innaa. Daawwattoota afurtootootii qophiteenirraa akkuma barachuu jirtanii fi akkasaan seenaa guddaa argachuu jirtanii dhugeeffannaa. Kitaabii gara afaan loqota Booranaatiin barreeffame Hahuu Dullachi bara 1978 naan jedhu tokko kurban. 79. Kitaaba Dullachi. Aaresi. 8. Dullachi
baadagan tokko jecha sagal jalqabatame 95tti cufti walta bahee jecha bar 95 jechuun waggaa har'aa gameechuu akka hudullachaa aaresilleen bahe waggaan tan 30 galata waaqaati waaqni san eebbisinedha tanuma wal qabsiifte kitaabii keessan qulqullooni masqalii gubbaman kaayinaa gaafettuutti naa dhiyaate gaafas warra gaafas qorarra argadhe kunarra isan gaafadha beeka dhiiftammu ittiin herrenne immoo wal mari'attanii akkanaan walii galtammoo guddoo wal mari'atan ayyee kitaabii nu irra afaan jijjiiru tokkollee masqalii gubbaan jiru. Hin dhageetta warri gaafaan Facebook irraa na gaafatanii kitaabii afaan Booranaatiin barreeffamee masqaliin qabu jettan waan inni gubbaan taa'iniif kun abbaa keenyaa tamnutti muu jira kitaabii warri gaafas irraa eeg tokkollee nu masqaliin gubbaan ta'ettu waan jedha yaadnu dhiyeessa baanke ayyette ta'u. Akkasii gaafasi masqalii kitaaba afaan irra jijjiira tokkollee masqaliin qabu kitaabun sun guddiyaa. Fakki isaa eebbisuuti yaadu dhumaa akka dhaamsa dhaloota keenya kaa'amni jiru kana akka ammatettee rakkoon gaafas jirtu namni teoloojii barateellee guddoo hin jiru jette har'a akka biyya jiddeetti galata waaqaa namni dhufte hayyuu soome teknooloojiin tulleen gaafas kompuutaan lafa hin jirette har'a immoo teknooloojii namayyuu gaa'eetti hojjete reefu achitti kan jettee marmaata kan jettee agnam qarqaartu cufu waan hedduutti sablattee humniti namaallee namni dhugeeffateellee akka gaafasii xiqqaaniti. Amma namni hedduu gooftaa dhugeeffate guyyaa jira. Waliigalaatti akka nam barsullee kee jiraate ammallee barkallee kee jiruutti wanni bara kanaatti agartu wanni dhugeeffacha ta'e tanaan wal qabatee deemuu jira. Haati yaaditti kennitu wanni ho'atu akkan ta'uu baatte wanni ho'atu akkan taate jettu tokko lammeessoo dhaloota kanaa dhaamsi maanii qabda. Akka nam guddaatti erga dhalootaa qabdu warra gooftaa dhugeeffate guyyaa hojjetu. Dhaloota ammaa kana dhaamsi hanqamuuf ta'a. Dubbi waaqaa beeka dhabaa fi namni baduu jira. Kan inni baduu jira. Teknooloojiin nam balleessu jirti. Hin gartaani? Yoo ati waan waaqaa hin beekne yoo ati dubbii waaqaa hin beekne ati hin badda. Akkaan. Waan hedduun nama hirkisa. Amma kanatti wanti kuniin yoo ati keessa seente fuula keessa baatuun hin qabdu. Fuula keessa baatuun hin qabdu. Ammallee yoo ati dubbii waaqaa hin beekne danda'anii si soban. Namni si dhufe bitta isa waaqa sadii kadhattanii yoo ati dubbii waaqaa ta'an hin beekne. Isii badee akkas jette dhugeeffatte lafaa jirti akkas. Akkas jettetti kan gulbatte. So wanti jabduuni akka namni dubbii waaqaa keessa jaara. Akka namni dubbii waaqaa kan nyaate jireenyi isaa yoo kutan bedel dhiiga dubbii waaqaa keessa baatu. Tana dhaama nam kaa'imaati. Waaqni isaa eebbisuuti. Eebbifamee guddoo gammannee hordoftoota daawwattooti qophii tajaajila gardhumaa dhumnee abbaan keenya jirra keenya saafu yookaan marsabeet jirra abbaan keenya Jeremiyaani seenaa kitaaba qulqulloo noqotu Booranaatiin barreessanii akka inni ittiin barraa'ee armaan bayanuu dha'ee durii isaa waan guddoo keessa akka adoonuu dha'ee taaniin ammoo dhaloota kana dhaamsi isaan qaban kamam isaan dubbatanii dubbii waaqa nyaadhaa dhalootii har'a wallaalchi dubbii waaqa amsi laakiree fechuu jirruutti namni dubbii waaqa barateellee hin barakan. Namni nam barate duqqaan isaan qabullee sila barakan. Ammoo namni dubbii waaqaa baratu malee barnoota fuula dubbii waaqaa sun ejjuutti hin jiru. Tanaafi dhiirotiyya dubbii waaqaa gattaa teknooloojiin tun simuun tun inni tanu yaanuunarra galaan daakachaa oolla. Yoo dubbii waaqaatiin of hin jaarin galaanuu dhufte khaliqamsa namaan dabru waan taateef sa'aatii simutee waliin dabarsuun caala sa'aatiin nu dubbii waaqaa soomna guddattuuti. Dubbii waaqaa nyaannu abarannu waliin jajjabeessinu. Waliin dubbimnu waaqalla kadhannu gooftaan jabaannu saniin jedha torbaan keessummaa dhibiina golti dachaa nutti nagaa abbaa waaqa keettaa waraabulaa deebanu bobbaasaa keessan ilmadhaa keessan ergadhaa eebbifama.